بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا كبجم توتا واسكية بياديت كابا كبتي كان أرجمتن كان يرو أمان تنا فيديو كان إجابريدو وان التين أرجت الرب اسم باد آسي وأرجع جرتن ميوان كان لا مال برد آبات شيكني هذا هذا شون كيسني نول مسجد ربي برد آباتار قلبين كي سيدوغوم سود أبوس فداتور أبدوس إدون كوني واني كوني إيغانا أمالي مسجد حواسني مراسني ديني بريدا كاباتي إجارات سينا نساء مال فقاتا يو ربي في إن شاء الله أبليوكين المام بيكنا في إيغانا أمالي اللوتا أسيطان كسينا كنا أدونو سنتاني كابتامان بيكن نوفي مداف ديبن إيغانا سكنتان كن سينا بريدو نتسيني دبرسا جروكوني godina Boorana ana mega yookaan ammoo dirree ganda hodhodii samaroo jirra. Hodhodii samaroo jirra jechuudha. Ganda hodhodii samaroo jirra. Wanni kuni seenaan isaa maal fakkaataan kan isaan irraa dhageenyu ta'a. Guyyaa har'aa nama 108tu diinii bareedaa islaamummaa fudhate. Eegana ammallee viidiyoo kana booda dhaamsa kennaatitti irra deebinee kan isiniif kenninu ta'a. Yaa hawaasa kiyya, yaa warra diinii bareedaa rabbi si badhaase kan islaamummaa tana fudhatu qofa osoo hin taane hubatuu hiree kee rabbi godhe. Namni diinii fudhateef namaan rifatu, gaafni ati namaa rifattu, gaafni ati diinii kana hawaasa badhaa warra islaamummaa waliin rakkateef rakkattu gaafa islaamummaa fudhatte osoo hin taane gaafa islaamummaa hubatte. Namni islaamummaa fudhatu malee hubatu rabbi qooda kee hin goone waan ittiin bashannananii laali ittiin bashannanee iddoo illee sheekni dhaqee jedhiti. Yaa nama rabbi booka iimaanaa qalbii kee keessa si darbe. Hawaasni keenya rakkataan akkanaa kun dachee tanarra iddoo hedduu jira. Kan eegana ammallee masjida ijaartee fooqa ta'uu qaba jettee minaaraan isaa 2-3 ta'uu qaba jettee kanaa wal dorgomtu. Ka wal dorgommii san keessatti rabbi tun ajaje jechaan keessan jirre. Ka eegana masjidni keenya ka ebaluu irra bareedaa yoo taate malee nu ganda ebaluutii gadi jechaadhaan morka yoo taate malee wanni ati daladdee rabbitti himatuudhaaf waan akkasitti eegana ijaaramu keessa hin jirre saniin uf rakkisini mana rabbii badhifadhu ijaaradhu. Laakiin hawaasa keenya ka waan haganaa kana ijaarate mee keessa ol haaseennu keessa isii ol haaseennu waan kana amma mee duuba maal godhuuf akkanatti ijaaran masjida yeroo jedhanii tariitii sammuun namaa agamta akka fudhatu. Namni kuni sheeka nama caalim haati Sheek Muhammad Hussein jedhaman yeroo ammaan tana magaalaa Meeggaa irratti nama diin rabbi nama tafsiira kitaabota kutuboota eegana hadiisa barsiisaa jirani. Ilmaan kunniin ganda kamitti dhalatte bareedaa kin? Gandi Magaadootitti dhalatte ati hoo? Meeggatti dhalatte. Iddoon kun masjida kana sila maal godhuuf ijaarame seenaa jiru mee eenyu nu haaf kaasu. Mee seenaa tana walumaan haa dhageen hawaasa kee. Haasa'e mee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa obboleeyyan islaamaa akkuma waliin agartan kana seenaa uummat kana namuwaan kan jaare nami jaare muca tokkoof jaarsi balla jaarsi ilin qabu. Warri kun ag torbaan nu islaamsine torbaan tokkoon bood gaaf nu islaamsine torbaan lamaffaatti gaddeebi waan kana jaarratan. Warri ag irratti jaala bulti torbaan tokko jaarsi garuu ilayyuun qabu. Mucaan ciraa fi boolliin qajeelcha fi jaarsi qabaa jaaran. Uummati kan gisa deddeebisine nama hedduulla gar kudhanii ga tokko irratti darree fi islaamanii eegi islaamaniin bood hin tateen nagammaatti tuffufuu jira jaarichi warra hin dhaabban umnorraati ga'u dadhabeef malee. Kanaafu saniin orootan rabbiin umri kennee fi qabeenyi kennitaniif illee na dogarnuu dhaabbattan isaniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee obboleessi keenya kunillee seenaa ganda kana. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gandihan keessatti waan islaamummaa wal qabata akkuma obboleessi keenya haasa'e
masjid kan jaarsi bal'aa fi hayliin qabne gurbaa dargaggeessa diqqaa tokko ijaaree jechuudha. Kaan kan hin argu hin qajeelchaa fi kaan boolqotee akkasiin ijaaranii jechuudha masjid kan. Ijaaniin argu bal'aa. Akkasitti guyyaa kaan torbaan tokkotti islaamummaa fudhachiisne warkaan nu barattoota guyyaa kaan tamaarii barachaa oolle guyyaa sanbata tokkochitti gabbuun. Guyyaa kaan itti gabbuunee shahaadaa hin qabachiisna bir dhufneen gargaarraa garteetiin waliin odoo akkasum yaanu jirru warri kun warri guddoon nu dhaamatan masjid nu ijaara namni islaamummaan fudhataa jedhan bizedduu wanni guddoon isaan nu dhaamatan nu barattoota humniti teenna sin geettu nu cufti tamaari ustaaziin kennini nu agammas jala qara'uu jirra isaan guyyaa kaan nu barsiisanii torbaan guyyaa isin guyyaa sanbata isin geette garan nu erganii jechuudha. Akkuma tamaarii garteetiin hojjaa sanbata tamaariin hin jirtu garan gadhuuf guyyaa kaan gadhuufne guyyaa kaan keeyyaane akkuma taatu warkaan illee guddoo wal dur dhaabachaa turre ili gartee laftaan if fudhatanii warri fudhachuuf agu godina cufaa hin kasasnaa jedhanii jiran kanaan dur laftanii fudhanna waan kanaan wal qabata laftaan hin fudhanne jedhanii warrillee mawla diqqaa gana irra jaarrannaa jedhanii laftaan jaarratan. Akka lafti tuni ummata muslimaa harkaan fudhanneef wanni kun irratti ijaaramee. Akkasumaan itti yaa turre nami rabbiin isan laafistanii isan laafis ka biyya keessatiif biyya alaa jirtanillee waan kan aga rabbi nu laafisnullee yaa'uu deemsisne aga nu bir dhaabattanii waan kan nu gargaartan isan gaafannaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Egaa hawaasa kiyyamee sheekni kennallee itti dabala. Wanti waan kana isiniif himaa jirruuf masjida kana ijaaraa jechaa fi miti. Yoo rabbi fedhee tola ooltonni muraasni wajjin jiranii ni ijaaran jecha abdii qabna. Wanni garaana nyaate kan qalbii toona cabse hawaasni kenna. Kasilaa diinii qabatellee diiniin illee mukaahee hawaasni illee mukaahee iddoo kana masjida jedhee namni eegana ammallee ijaan hin argine manguddoon tokko mucaa daa'ima of bira kaahee mee bootaa nan mul'isi jedhaa mana rabbii ijaaraa yeroo jedhu namni ija qabu kasilaa aqlii qabu kasilaa duniyaa qabu kasilaa mijaahinna qabu kasilaa waan gara garaa qabu hawaasa keenya kan akkanatti rakkatu kana yoo quba dhabee iddoma jiru san irratti waan fooqarraan sadarkaa meeqa ijaaruudhaaf yoo cinqamu hedduu qalbii namaa nama cabsa. Mee sheekni keenya Sheekh Muhammad Hussein kanarratti mee dhaamsa maal ummata keenya dhaamta? Alhamdulillah wahada wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Dhaamsi haarawni jirulleen hin jiru ibsanii jiranii akkuma asiin durallee ibsame barattoonni illeen dursee yaada barattoonni ganda kana dhufanii warra kana gara islaminaadhaa waamaa turan barattoota isaanuu muraasni isaanii haadhaaf abbaan isaanii awaamaa wanta akkallee hin beekan barattoota nayyuu namniyyuu hin gargaaru giddimaan akkuma ta'anii ganama nyaatanii misaa dhabaa hiraatii nyaataa duraanuu akkana jiraatan magaala keessa kana wajjin dhufanii kitaaba baratanii saatii sanbataa yookaan ammoo hudii kanallee gabbu'anii ka godhan sagalee ittiin deemmataniyyuu hin qaban bishaan faa fudhatanii dhufanii warroonni abbootiin isaanii waaqa qabdu takka waliin guuranii asit dhufanii sagalee jamaatii waliin nyaatanii gaara kanarraan gadi bu'an miilan dhufanii dawaa godha waan garaa nama nyaatu warriyyuu asirraan wallaahi asirraan gad dhufanii dawaa itti himanii galgalallee asiin lukaan ol galanii warri kun hagana takka ifaajaa diinaa kana dhaqqabsiisanii akkasumaan ammallee rabbi fedhetti ufan jennee yaannaa kun ammoo biyyi tun biyya hirmaannaa bira dhaabbachuun barbaachisu biyya laaftuudha haga amantaa qabattetti ammoo ramadaanuma duraa hin turre haga sanitti akkuma isin ibsame jaarsu waan kana walitti qabee jajjabeessee namni jiru nama jajjabaadha nama yaada qabu nama diinaa kan utubuu fedhu yoo warri kun akkana ta'e akkuma usaan isin tuqan isiniin fayyaa qabdan isiniin gahumsa aqliitiif waan hundaatiyyuu qabdan waan kanarratti yaada akkam baatan yaada keessan barbaanna walumaa galatti barattootuma kanayyuu akka isaan barataniif akka isaan bira dhaabbatanii diinarra jajjabaataniif namni durii isaan jajjabeessaa ture Sheekh Muhammad Amaan rabbitti haa araaramu isaan ramadaana keessa fuula rabbi nu deemanii jiran nuti gadda guddaa qabna biyya tana sababa masjidni xiqqaan kun as ijaaramuudhaa ka ta'e barattoonni tun gad dhuftee gara diinaadhaa waamuun sababa yoo ka ta'u taate barattoota kana aniyyuu gad dhufee barattoota kana barsiisuudhaaf namni nabira ijjee nabira dhaabbatee jedhu isaan ture
سان رفول ربي ديمني جراني ربي اتهار رمو نتلين أكم إسان ديمن سان اتديمنا دين عرف مال قماشو كمنا نهون داغافي آتاو سننجرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دا حفجت وريدكي وني حفجت وني دبس تجرا وان كنا والقباتي هيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبوليكي يا كاخرة الدنيا نداف رحمن ربي سنر راجراتو ورونتاني فيديو تنراتي نارجا جرتاني إدون يترجمنو قديم بورانا أنا دري غندا أدور سمارو أشي ترجم ونينو أشي ترجمنو اللي في دينا ربيتي دينا ربيتوني نبرالي أبولين قبطو يو ربين جد إن شاء الله دعوة اللي قلمان جينا جنة أبديكم أكو مسانا سيترقو جرتاني كليني مولا إدون كليني إدو مساجد أفقوب آيه كله نمنو جار فين نمنو بير دابتين وجار إن شاء الله نمني ربيني أبين يتكني ليني أكني مساجد كان أتتما نوجارو جنة كان براليني جولتنا تباراتوتا ربين الرجالة سنباتو فكنيته داوا ميلان أفاجرت أمو سنغرتن كونو غار قدا خنا بيفهم كاميرا نتنوكا نرجتا دودوب سنين كتما كيسا أشي ميلان قد أفتي والله إفاجة قدونا سيمبان غارسون قبانو القراء سينغبوني إردوني ساخا قبولين انجر كوفي ماني في جنان داتبير رخانكي مخينة تقول نميه ننجر سلا نمنيك أبين قبوليني مخينة وفيلين ياتي سلا كنومال نمي مودان ديتك أباتاني أكنو بيرد أباتاني إسان نجم مكا ربيتين إسان غافنا ورّي ربين أبين يتكني لنا تتمانا كسام مساجك اللي نوجارتان إسان نجننا يا هما ونجر متوقع هنجرو أرغتانيكا وان كان حواسني إيغانا عماليك عموتين غرغرا دريتنا دچيس لابورانا كيساتي قودمتي لنا مرة هفتو تما من ربي مسجد جرمتي ممتتنا ما تاتماف الرافرات ورابيالي سانيرا تاساني وانسان هم بسو جيتشا الدو كانوا كونوا مسجد جراني وان كان جاران كيسا وصلاتو هنتولو وانا ما وي الدو اللي وقباتي متي مقام مسجد ربي إجاران جراني دري كانت تنقبتو تيفي وان كان دلغاني جيتشو كان مو إيغانا عمالي وني نتسنين جيتشو بربانو أكو لغالاتيتي دينين مكو كيسا جرا حواس المسلمان اللي مكو كيسا جرا حواسا كينا كان بيوتا غرا جرام برا هاد أبنو ربي برا واها كاهنو إيغانا قنت الدنيا تنرى غافة تقوني كفنا أو سوهن لفني أو سوهن كفني خيري حاسين كيفانو سيرين جرا وانو رغي فتنيف غلطوما شير تاسي سوران سغنتا كان نموتا برانغا هوران خيري تنسين الله كقودتن نمرا ور جنة ربي الآل ربي نهاتايسو شوفنا ما سغليتنا رغي فتي جالتي شير قد نما برانغا جهه وفي به قبسم يسار ربين فردوسين هاقول سنين جرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.